kubzi mana kee keessa wanni jiru argine bar isaa qola kubzi takka never kana ablee tokkotti sammuu kiyya no argine ablee takka kubziin takka achi teessi mali wanni takka achi teessi isaa'u wanni nyaata irra godhu sa hin argine ilaal waraana addunyaa sadaffaa fakkaata bakka boombii fi fanjiru ready fi adamana isa dubbi qaba amma media irratti baasanii gaafa kana godhan nyaata akkatti bareedu mashallah jolle keenya jala boosisa warra miskiina warra mana keessaa daa'ima ammallee xobbeedha kichuudha ammallee kichuudha kichuu kana baranaan fuudha sargii kokkotu naan hin jenne atiin fuune ammayyu kichuun kee achitu kichuu maali waati kan biraa immoo oi kana asiin oofte asiin gaafa biraa gabaastu eegarta gaafa barbaadarta inni an namaaf hin jiraadhe melangoyonaaf hin jiraanne angomrii kooti hayyuun hayyuun kennaa ofiif jiraadha isa kaayyoon keenya guddaan of gammachiisi gama gadii gammachiisi isa amma kanaafan ofiif jiraataan jirare ofiif jiraachuu jechuun yoon barbaade nan nyaadha yoon barbaade nan dhuga yoon barbaade abbaan barbaadetti kol godhadhe eessa jirta gammachuu guutuun qabu reedi amanuu galee jira agar amanuu galee jira atamma gammachuu guutuun qabdu maaliif jennaan tokkoffaa waan amma nu argisiifte sun onnee nu cabse lammaffaan immootu yoo gadi ba'e minaan namni ituu namni na wajjin jiraate kana maal goote kaalsiin kees maalitti ba'e paantii kee maaliif as keessa usurreen kee maaliif asitti ba'e maal qiyaama abboo maal taatti cimsa kanaan dandeenyu nurra haa jenne fataa jenne jechuudha surree bakka arginetti keeppii bakka arginetti bubbuufanne fataa jenne jechuudha. Gisee san atiin buufatta amalli kasi barate buusat deemta jaartiin kee immoo makataa keeti waan taateef waan ati lafa buuste kaasat deemti jechuudha gisee ati kuftellee akkasuma si kaafti meeshaa qofa osoo hin ta'in yoo ati kuftellee si kaafti akkasumatti soo waa wayyoonee nagar manoor allabbe amma garaagarummaan nu jidduu jiru tokkoffaa bultiin akka inni hin taane kadirraa hubachuu qabdu bultiin akka inni hin taane kadiir naan taane yoo fedhe kadiir naan taane hin jenne bar jiru amma ituu isa baaseeti kadiriin utuu isa baaseeti jireenya mi'aawaa jireenya bareedduu sana keessa intinaan ta'u biizinasa barbaacha deemaadha kadiir dura ituutti yaadanitti galuun tokkoffaa bu'aansaa kana dhabar anamma fakkeenya gaafan itti seenu dhaggeeffadhaa an gaafan itti seenu umuriin kootis cimee sammuun kootis ballatee gaafa naqeetti seenuudhaaf jedhu hanga ta'e wayii taragaagga'ee jiraachuu nan danda'a. Sammuun koo hanga ta'e wayii waan baasuuf waan hin baasne yaaduu nan danda'a. Ammas isinumatti ka'ee jennaan sabiyyummaadhaan dhaqxanii fuutanii achi kaatanii fuudha baqattanii dhiiftanii baddan. Kun hin ta'u. Kanaafuu. Yaa obboleessoo dhaggeeffatu nutti ka'etti jireenya nuka jireenya keessa seenneef nutti ka'ee osoo hin ta'in isinitti dhaabbate ati miira hin qabdu miira qabaadhus dhaqee jarjaree hudduu qullaa jechuudha summuniin tokko kan kiisi isa bayi isaa bayi baqaati. Koi banna. Dhakaa tokkoon simbira lama jedhanii koi bannaati arge. Mana kana ol baanii gad deebi'uun hin ta'u. Kottume kanuma kanallee laalee osoo gulummaa kanarraa ba'e waaqayyo kadhadhaa fi bannaati. Neestiin konjo. Dhakaa lamaan simbira tokko. No, ani koo isa akka fuusisuun barbaada amma fuudhu. Fuusisuu barbaadda taana akkas taanaan natti heerume. Siyaa sodaatu. Yaa maarree walumaa fuusisna. Yana konjo kan koo fuudhu isin amma isiniin galleef isin dubbiin isinii galaan jiru beektu maaltu nu galaa dubbiit isiniin galleen mallee isiniif haa galu isa akka waree faasootu taasisa jalaan babbadine ganaa bareeddoo akkana arginaan bultuun isheen nama godhaa bar sa afaantuun harkaa badee bar gizeen isaarii argamu sinqilii ta'uun kanaaf nama marara beektaa Bakka akkana
Bakka wanni biraata kan jiru hogguu argite baafachuu qofa dhugaa kana siin deeggara. Fakkeenyaaf gizee shamara babbareedduu akka saarii kana argite yaada garaa keetii itti baafachuu qofaaf si fayyada siingiliin. Kabiraama. Carraa kanatti fayyada babbareeddotaaf dhaamsa dhaam. Akkas Sila maal laalaa jira afaan qabatee aboo sosochee. Ay, dhugaa dubbachuuf taanaani. Fuudhatti na rifatina. Wama waan ta'e gochuu geessanii qofaaf fuuchoo osoo hin taane hudduu qullaa fuuti yeroo ammaa kana keessa namni dhiirri amma waa tokko sumanii hin qabu beektaa. Isiitu iyyuu hojjetattee hanga ta'e jirti gaafa birrii isiitiin fuutee jettu bor gaafa wal loltee jettu harka duwwaa dhufte badeennaan baddaa umurii keetti nafnee. Feestaala wayii qabattee baddee amma duraati waa sossodaatta akkatti. Feestaala kurtuu fudhattee jechuudha akkuma dhufteen. Isaa qaabtaa mii wayii tabbasee ari'atte kanaaf akka taddaa yaasaan mana. No, ani ma waan akka kanaatti harkan jennutuma ta'e. Ani amma kana hunda kanan fuuchuu dhiisee taa'aa jiruu fi akka naannoo keenyaatti yookaan akka aadaa keenyaatti dhiirri akka jimmaatti nu umurii 25 oliiti kan nuti fuunu. Sababni isaa haadha manaa keenya gaafa fuunee jennu waan isii barbaachisu hunda isaanirra dhaggeeffadhu. Haadha manaa keenya kan waan isin barbaaddu hunda kan guutu nuyi. Dirqama mana qabaachuu qabna, qarshii qabaachuu qabna, inni daldala keessa jiru daldalachuu qaba. Hanga ta'e wayii isiin haadha ilmaanii taate mana keessatti ilmaan sana guddisuu, abbaa manaa sana kunuunsuu dirqamni sii kana waan ta'eef callisneetti hin seennu. Jimma keessaa eessa qoyi? Jimma isa kam haasaarta kan Itoophiyaa beenu san immoo biyya biraatti. Lakki jimma santamaa. Kaayiroo baane yookaan ka Suudaan. Jimma Kaayiroo yoo ta'u malee. Jimma asin jira baran jimmittiin asin jira. Isin jimmaa miti bar jarri mubaarak kosan xammaa ennaan raafuu duudatti baadhatanii nu bira gabaa fidatanii achitti gurguru bar nu biratti aggaarootti gurguru. Yoo jimmatti beeku baatu uummanni addunyaa guutuun isaan jimmatti beeka. Ati sodaa bultii keessa tartee jechuudha. Biyya kee aadaa hin jirree fi duudhaa hin jirre itti maxxansaa jirta. Gaafii tokkoon si gaafadha amma saarii. Ati kuni nama eeruma ga'eedha. Fakkeenyaaf atiyyuu fuudhan keenya jettaan anaan amma obii isaa fuudhan keenya jedhan heeruma keessa. Yenee konjo baay'ee jattiin hin bareeddinaa soosiisa. Yenee konjo jaartiin xiyyaa si jaalatteerti dhugaa. Ani ishee jaalladhaan illee dhugaa rabbii baay'ee ishee jaalladha. Ati kottu reediin ma bira isaaqii qiyaamaan fuudhu. Isillee baay'ee jaalladha. Isaaqii na obboleetti ta'ee fuusisuu fedha. Kuni eenyuun naaf sistame. Lafa hin qiyaamaan fuudhu isaa. Kuni fuudhu waan fuudhu hin fakkaatu kuni fuudhaa hin jiru. Gorsinee dadhabne. Akkoo barana akkoo nin fuudhanaan jedhe be sargii isaallee na waameera. Ani fuudheeran see garuu amma gaafa mana isaa agarsiisu nan qaane ani yaani qobaa jira. Bira ga'ee deebi'a. Fuudhuuf daariirra ga'ee gaafa callisee waa'ee bultii kan halkan yaadu. Anamma summunii tokkoon qabu hanga yoonaatti ka'ee fuudhee gaafan fuudhee jedhu haadha manaa kan koo kana fiqirii ajaa'ibaa kennuuf hin qabaa. Of ga'ee qarshiis qabaadhee manas qabaadhee biyya baqaa kana keessa taa'ee si dararee ofis dararee intinaa ta'urra bakka tokko wayii ga'ee ilmoon kan koo akkan guddadhe kanatti naa guddachuu hin qabdu. Ati ceekuu ati amma homaan qabu jettee miskiinuma akka kee fuudhiiti wajjin sooromi malee maatti godhu qabe jaalalli jiraannaan hiyyeessuma akka kee wajjin sooromi. Bulu iyyuu waan sinnaan qabdu ganaa isa waggaamee kan addaa fuudhi goota koo. Obboleessoo. Jannata addunyaa laal. Jannata addunyaa arki. Jannata addunyaa azaaba addunyaa keessa jirtu. Azaaba. Jannata abibi jannata keessa jirra. Amma reef nyaannee dhuyne ila kulo ho allee. Yeroo akka kanaan Kaayiroo keessatti rafnaa bar namni rahaa qabu yeroo kanaan rafaa.
Atamma waan haadha manaa qabduuf yeroo dhakka lafaa innaan tumamtee kaate giddiidha waan nyaataa taphartu nyaachuun barbaade. Akkas osoo hin ta'in nuti amma fakkeenyaaf atamma wanni rafaa jirtuuf yoo kaate wanni gootu takka hin jiru. Wanni namni nyaata sitti dhiyeessu hin jiru. Namni buna sii godhu hin jiru. Carraan ati qabdu maali? Garaa kee zakkiidhaan hidhattee laash. Anamma nyaata nyaadde aannan kiyya dhuge. Ho'aan na barbaachisaa hin dhugamaa. Yoo barbaachisaa ta'e gasii rafamaa barbaachisaa ta'e hin deemamaa hin dazaanu. Atoo makaddaa tokko fuutee luka jidduutti darbatte makaddaa isa wajji taaggalaa bulta halkan gootu. Imoo keessa bulta Jarana wanti isin hin galle waan isin hin galle jira amma shamarran kan keenyatu iyyuu jaalala wallaalte beekta. Lafaa kaanee immoo yeroo kana keessa jaalala nama barsiisu baay'ee. Komentii dubbifadhu si darbaa jira. Komentii maal Maaltu na darbaa mallee an daa'ima barsaarii maal taateeti anan mallee xubbeedha. Daa'ima mucaan kun. Isaa qaddamee Xuuxxoo wayiin qabu. saarii kana fuudhi dastii kanarraa bu'ii gooftaa. Ati osoo miira qabaattee Isaa seenu mucattii bareedduu kana bira teessee akkatti waa'ee fuudhaan deessitu waynee kun jira. Dhaggeeffadhu. Guyyaa takka geema wajjin taphannee tureedi. Guyyaa takka wajjin taphannee saarii jedhe jennaan. Heerumtee taa jennaan lakkin jedhe isaa booddee. Waan ta'e jennaan lakki jennaan ati obboleessa kiyya jennaan ani sargii qabadheera nan fuudha gaafa sargii koo hin dhuftamini naan jedhe nin dhufan jedheen. Gaafa safaantu naan bahe lakki bo'aa fuudha waa tokko maalan fuudha maalittan fuudha. Ila mee isaa ko ammaan dura takka waa tabba jechuun qammastee dadhamtee beektaa ishee waa dadhamtee beektaa. Dhandhamuu jechuun Ni'ima dadhamtee beektaa. Astagfirullah an daa'ima bo'aa tokkotu. Deebiidha. Ila laal amma anaaf reediin akka bishaan waa beeti. Akka bishaan waa bee beektaami bishaan waa bee garatti dhaabbatu hin beeku. Nu amma shamarri waa hunda inja maaliif ni'imaa rabbii beenna ka'a. Laal. Hunduu kamaa akka keenyaa. Maal wanti dhandhamamu kun mi'aa? Waan mi'aa wayiiti. Kanaaf dadhabdee beektaa. Gaafa san jechuudha akka namicha reefii hin jirtu yeroo ani waa'ee namicha Yamanii mammaaku tokko nama ajjeefta silaa waan kanarraa garraa na dhoorkitanii. Na dhoorkitanii inuma ati reedii faanii galatoofata. Daa'ima mucaan ammallee waan hangana namatti tolee bultiitti nama geessu wayiin qabu bar. Dr. Jesus. Eeshi ayyee Isaaq amma reediin eduma hojiitti bulee amma gaafa saarii argu ati kun ati warraa kiyyaatu si jaalatte jedhee janajjanachuuf jira argita. Ati ammoo wanta kaan argin as hin geenye inni argita. Kanaaf yoo osoo kana dura dadhamtee argitu taate barra Oromoo qalbii daa'imummaa reediin amma daa'imummaadhaan fuudhe beekta. Qalbii daa'ima qaba. Ammallee qalbiin isaa dhandhamii ilaali yeroo dhandhamii ilaali. Fuudhee kee dhandhamee ilaaluu mootumaan fuudhiin dhandhamuudha. Fuutee kaatee dhandhamta malee osoo hin fuune dhandhamnaan wulii fuudha malee. Dhandhamuu jechuun ammaas osoo fuudhin hin jaamu. Osoo fuudhin dhandhamuu hin jaamu. Maluma malaan jechuudha. Mee dhandhamii ilaaleettanii akkam fuudhee dhaqee dhandhamee ilaalu na gochuudhaaf wanti isin yaadin hin jiru. Akkam fuudhuuf dirqamaan. Saarii. Fikiranyaa qabdaa? Yaa. Hin fuudhu lammaffaan fuudhu. Waa'ee nama fuudhaa natti ni mina bakka. Hin fuudhu. Abdii si kutachiifte wayyoo. Inni nama keessi godhuufi barsiifattanaa arti. Bakka Isaaq dhagaallee yoo itti kennan maangoo darbadhu gabbuufadhu yoo jedhaniin darbatee buufachuu hin danda'u bakka. Namarraa illee waa buufachuu hin dandeessu. Obboleessu haga ammaa. Aanan mallee daa'imaa waan tokko wantan yaa jiran. Maangoo burtukaana achirra faannoo jiru darbitee buufachuu hin dandeessu. Dirqama ol korree kunnee sii kennuu qabna. Jechuun walumaa galatti xabbafachuu hin dandeessu jechuu barbaaddeeti miti. Akkasii gaa ammaan tana ishiin yaa'u kan namaatii jetteeni ishiin eessiin jettee mire hangasumatti haamilee si cabuu qabdi bakka.
kabiraallee yoo itti dhufte akkasumas hin jetti. No karuman barbaadaara malee jechuun isuma dhugumaa dubbachuuf taanaan bultii keessa seenuu jechuun mana hidhaa dukkana jalaa kan namni tokko dhufee si gaafachuu hin dandeenye haaliin kee firri kan kee hiriyaan kee boolla ati keessa seenuu keessaa dhufanii si baasuu hin dandeenye waan ta'eef. Lakki boo mana hidhaa wayituu miti jannata addunyaa kana irra. Bultii jechuun yaa bultii akkasii mi'ooftu yaa salaam. Osoo guyyaa fuudhuun jiraate guyyaa fuudhaan. Mana hidhaa firri keetti dhufeetti si gaafachuu hin dandeenye. Eenyu argite billaalee kaatti nama akkasitti rakkate argite. Namni sabee bare akka gaariitti waan jiraataa jiru fakkaataa jiru kun jechuudha. Keessoon isaa mana daabbooti bar gubataa cincaa soollaa akkuma wanti tokko keessoon isaa jiru bar gubataa kana deema. Gubataa baay'ata eeggata. Sobee fakkeessaa. Namni kun tokko manni keessoon isaa mana daabboo beekta miti mana daabboo gubataa cincaa ofiin gungumaa deema bar uffata keessa. Daako erga ofii gubattee argin nama mee nama akkasitti gubatee argite moo badnaati nuyi. Nama maal hiriyoottan koo hundi jaraa baanatti daariidha dubbii keenya irratti. Haala isaan itti jiran gaafa argu. Warri Isaaq biratti wal loltan adara jaarsa yaartii ta'a. Kanamma ችግር በዝቶ እንኳን ቢጨንቀኝ አላህ መላውም ከቶ ቢጠፋኝ አላህ ሳጣ ሚይዘው ምጨበጠው አላህ ጥሪዬ ሁሌም ላንተው ነው አላህ ባዶነቴ የሚሞላ